السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وسبح الملك لله بلي بلتني جرت فيا ويا بقى نغان بلتني بقى نغان أولتن كان نغان أولت نغان ما بشو كان نغان بشو ما نغان ما وشو وباسو بباسا ميل لما بباتو ميل فري ربنا غا غدو كان بباسس كان من جيرو سند ربنا غا غدو كان ولا جو فاتر ربنا غاتي كان ببي خران نغاتي ربنا غا سنا غدو بقى جراتني يرون غيسني وان جبتن در رب سنا ايغ وان جالتم دم ربي ولسنا قنامو بقى جراتن بقى يرون غيسني إيغا waan ummata keenyaatiif waan ilmaan oromoo waan biyya keenya keessa jira dubbachuun nurraa waan dirqama ta'eefuu dubbatuu barbaadeeti. Egaa rakkoo jirtu soggaa gara callisuun ni ammaatti dandeettiillee itti qabbaasuu dadhabnu dubbachuun dadhabnu jechuu barbaadeeti. Yaada harkaa qabu isiniifiin ibsaa akkasuma immoo hawaasillee waan kana irratti hirmaatuudha qabaa. Wanni kun maaliif jennee dubbachuudha qabna. Egaa Oromoon duraanuu rakkoo ofiidhaa walumaan furata malee abbaan furuuf hin jiru, namni dirmatuuf hin jiru, namni millatee ilaaluu hin jiru. Kan nutti ijaa kuusu malee kan nuuf yaadullee tokko agarree hin beeknu. Akkasii qacaaluun baanu kan quba nutti qabu malee kan nu quba qabu nagarree jedhe. Garuu kan quba nutti qabu miti kan nu quba qabu barbaannaa jemme baata. Kan nu quba qaban goonaa jedhe akkasanii. Nutis akka nu quba qabaatan godhuudha qabna isa jedhuun qabaa. Innis maali warroota biyya kana keessatti hidhaa keessa jiran irraa warri konsulaa Jiddaaf barreessee gadhiisaa jira warri yuutuubillee haasaa jira. Gara jizaan irraa ol fe'amanii arma dhufanii jiranii baga nagaan dhufanii gammannee jirra janii haasaa jiranii. Haa ta'uti baga nagaan fe'amanii warri fe'ames baga nagaan fe'ame. Obboleessa keenya tokkotu jira. Kan miidhamee arabiyyaadhaan deemaa jiru jechuudha kursirra taa'ee harkaan lafa qabatee hammaama isheen san irraa hin dubbachuu barbaadeeti. Sallee isiniin agarsiisaa suuraa sallee wajjin hanga isinii dhiisa ni ilaaltanii isiniin agarsiisaa jechuu barbaadeeti. Suuraan isaa akka ajaa'ibaatti. Suuraan isaa kana akka inni taa'ee nagartan jechuudha. Namni kun amma dura fayyaa qabaa akkuma keenya dalagannaa dhufee dalagataa ture. Nagartan moo nagartan arabayyarra taa'ee jira. Qabdaa fayyisu. Kanaafuu wanni kun egaa rakkoo tahee ilma namaa dhibaa jira. Wanni nuyi gammannu maali dhibanaa oduu kana agarru osoo kun jiru odoo rakkoon akkanaa jiru ummanni keenya harma ga'ee baga gammaddanii gammanne wanni jan kun anatti fudhatamne amma dura nama kana wakkilinnaa fudheen gasha namni je'ee itti dhaabbatee namni isaa itti aanu isaa fira ta'ee yeroo tokko lama osoo hin taane marsaa meeqa dhaqee warri safaaraa kun jalumaa kuffisaa turan. Deebinee safaaraan baasaboora haaromsuudhaaf shaanna fakkaatee akkasuma jiizaa kana dhufanii osoo hojjetaa jiranii namni sun dhaqee kunoo nama akkana akkanaa harkaa qaba. Ana amma qaama isaa sin agarsiise malee miila isaadhaa bakka hidhamee fi hanga inni miidhamaa ta'ee sin agarsiifne viidiyoo sallee waraabee hanga sin dhiisuuf jira amma baada. Egaa isa fayyaa qabu akka galu godhaa jiranii isa rakkoo akkanaa kana amma kana rakkatee akka itti fincaan bahu dhabee akka itti hammaama dhaqu dhabee harkaan deemee fincaan baheeti harka keessa garagalaa achumaan immoo midhaan nyaatu jira harka fincaan hammaamaatti isheenaa jiru kana jechuun namni kun nama rakkoo kana keessa jiruuf hin tolle amma immoo uummanni keenya dhufee arma gahee jira galu jira jennee wanni gammanne jennee haasofnu tokko jira natti fakkaatu jechuudha. Namni safaaraa jiddarraa dhufe bira dhaqee kunoo rakkoo kanaa nu mudatee jira namni kun yeroo meeqa wakkilinnaa fudhee nan galcha jee yeroo meeqan kadhee niin dadhabe na didanii jee himatee jennaan boru oollee gaafa iddoodhaa dhufee yookiin isiniina dhufanii mallatteessanii wakilinaa fudhatte san irratti akka galchi gootaa
gaafa isiniinaa janiin eega sanii egaa har'a baatii lama biraa ogumuu dhabnu baatii tokko ogumuu dhabnu jechuudha dabarree irra baatii tokko bira hanga ammaatti wanni godhameef hin jiru. Hoggaa irraa wallaallee warra muwakkila safaaraa ta'e biyya ajiizaa kana keessa jiru lakkoofsa fudhateera gurbaan kuni yeroo meeqatti bilbilee jireenya asii keessa rakkataan jira akkan galu na godhaa jeeni kadhatee dadhabate jechuu didan meeqa rakkoon kun hundi otoo jiru nama akkanaa kun osoo jiru ummanni keenya furmaata argateera gammaddanii baga gammannee wanni jedhamu natti hin dhagahamu. Nama akkanaa kana maaliif warri safaaraa ligmitti yaade yookiin sharritti yaade akkan galle godhaa jiru jiizaan kana jira. Warri dhimmi ilaallatu bakka hundarra nama kana akka galu godhaa jechuu barbaadeeti. Nama akkanaa kana rakkoo kanaa keessa mudate kana nama rakkataa kana nama dadhabaa kana jireenyi isaatti ulfaate akkatti jiraatu wallaale kana akka furmaatatti goota warra qaamni ilaallatu warri dhimmi ilaallatu hin callisinaa jechuu barbaadeeti. Kuni dirqama keessan hojii keessan sabab dhaabbannaa jettan. Kanaafuu ana ajandaan irra as ba'eefillee kanaafi namni kun maaliif amma kana hunda rakkataa kana keessatti egaa wakiila irraa taanee gabbaafnee akka galchinuus jedhamee gaafatamu maaliif ummanni safaaraa kun amma dura nama akkanaa dhiisii kanuma biraatiif wakiila taanii ala baasanii nama galchaa turan maaliif kun tahee rakkoo maaltu jira. Kanaafuu isa akka kanatti rakkataa jiruufuu dirmachuun dhabameera. Isa fayyaa qabuuf dirmatameera jennee wanni nuti gammannullee hin jiru wanni galatamumaa jennullee hin jiru jechuu barbaadeeti. Ijoollee daa'imas tahee nama guddaas tahee nama xiqqaas tahee kan fayyaa qabuu fi kan fayyaa hin qabne waladda. Qaamni fayyaa qabdu bakka geesse yoo hirriibi dhufe nama dhufaaf hin ciifte rafti. Garuu qaamni fayyaa hin qabne hirriibaafis rakkataa yoo dhageesse nama rakkataa nyaataafis nama rakkataa gara fincaan bahuudhaaf hamma deemus nama rakkataa jechuudha. Maaliif qaamni isaa hir'uudha waan ta'eef rakkoo waan ta'eef teessu si dhukkubaa deemtu si dhukkubaa jireenya akkatti namatti ulfaate kana warri dhimmi ilaallatu callisuu hin qabu. Suuraa isaa agartanii jirtanii akka inni jiru agartanii jirtanii arabiyyaa irra taa'ee deemus jira agartanii jirtanii. Laala ammaa isiniin agarsiisa suuraa isaa ofeetan gadi baasee isin agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kun osoo jiru maaliif warri dhimmi ilaallatu waan kanarraa cal ja'ee ilaalaa jechuu barbaadeeti. Bakka inni jirullee isiniif himuu hin dandeenya. Warri safaaraan jiddaatti isinii beeka jechuudha. Dhufanii itti himamee suuraan agarsiifamee miilli isaadhaa akka itti hidhame akka rakkoorra jiru hunda agarsiifanii gaafa iddootti isinii yookiin isiniina dhufne mala dhoonnaa akka galu goona janiini hanga ammaatti yaa'an isaan galan jidduma jiran. Jidda isaanii amma galatooma akkana goone jedhanii feesbuukirra yeroo hedduu gadhiisaa jira. Warra jiizaan dhufee jira alhamdulillah jechaa jiran jechuudha. Haa ta'uuti waan kana yoo mallatneen sun ji'aa fi wayi geenyee jirra baatii wayi biramma geenyu kana hundatti maaliif kuni taamaa maaliif wal soomnaa hanga yoom soomni kuni si rakkoon ummataa kun rakkoon hawaasaa bakkuma suuraan ka'u maluu fi bakkuma isaan biratti dhiyaatu qofaa biyya jechuunii fi hawaasaaf hin dalaga jechuun kun bar bakka ummanni isaa jiru hundatti dirqama isaa dhaabatuudha qaba silaa akeeke hundaafuu as qofaa miti biyyuma keenyattuu warri walloo manni irraa gubatee manni irraa jigee jireenya gadadoo keessa osoo jiraatuuti Finfinnee keessatti qaawwa manaa olaalanii girgiddaa keessaan asinatti dhimmiseera jechaati agarsiifatanii kantiibaan Finfinneedhaa mana baluu ijaaruudhaaf karoorfatanii waadaa galaniifii jiranii ijaaruttiif jiranii jennee agarsiisuu jiran jechuudha. Warri walloo immoo isa natti dhimmisa jee olaaluu miti waan gaarii sanaa ta'a jee ofiirutti ilaaluu dhabeeti manni irraa gubatee jireenya isaa keessa rakkatee taa'utti jira jechuudha. Garuu Oromoo walloo takka mootummaas kadhatee hin beeku namas kadhatee hin beeku namas sodaatee hin beeku namas babbalee hin beeku. Of jiraachisee jiraatee biyya sarratti ofitti amanamummaadhaan jiraataa ture jechuudha. Qabeenya isaatiinis mataa isaatiin. Har'a garuu rakkoo mootummaan nurraan gahe malee rakkoo hiyyuma keenyaatii miti jechuudha. Akka ta'ettu nagumaan jiraataa ture wal horee nagaan bobbee galee isa fedhe nyaatee isa fedhe dhugee akka fedhetti jiraatu jira. Garuu
kan alaa qabus kan manaa qabus waliin jalaa gubateeti har'a Oromoo walloo rakkatee rakkina keessa jira. Bakka suuraan ka'uu maluu fi bakka immoo namni daawwatuu malu mana qaawwa qabuu irraa jijjiiramaa fi jira jechuudha Finfinnee keessatti. Silaa isaan immoo nu bulcha hanga ta'eefuu maaliif duuba immoo isa manni irraa gubatee jireenyi isaa wallaallameef manni hin ijaarramne mootummaa maaliif hin ijaarreef. Kanaafuu kunis isa Oromoo walloo kana callisuu hin qabu warri dhimmi ilaallatu waan kanatti xiyyeeffatuu qaba. Hawaasni Oromoon bal'aanis waan kana immoo dirmachuu fi qaba Oromoo wallooti. Kun dhaamsa kiyya warri dhimmi harkisin xiqqoo waajiidha qabu xiqqoo ummata kana rakkoo isaa argaa jiru hundi dhaquu qaba. Meemma dhugaa rabbitti bileessi keenya tokko jira kan karaa deemaa ofiin jiru tokko feesbuuka isaa jalatti sheer godhee jira bakka ga'e. Warra walloo wajjin waan dalagu jiru waan godhee jiru akka argee jiru hanga fedhee ta'u rakkoo uummata Oromoo walloo dhaqee waan isaan keessa jiranii fi mana isaanii hanga gubatee fi hanga jige argee laaluu jira jechuudha. Dandeettii isaatiinis gargaaruu jira fedhii isaatiinis qaama qalbiinis maallaqaanis gargaaruu jira jechuudha namni akkanaa kun. Kanaafuu Oromoon bal'aan bakka jirtanii gargaarsa sana akka gootan uummata keenya akka alaa galchitan kabajaa isin gaafannamaa sirra deebiidhaan. Waan amma kanaati fayyaataa jira addaadha. Suuraa isaallee waan inni godhee jiru karaa deemaan agalatoomu amma duraas dhaqee galee ammas kunoo waan inni godhaa jirullee arguu dandeessanii. Sheeriin isinii godha suuraa isaallee ni agartanii. Egaa fakkeenya isiniif haa ta'u jechuu barbaade Oromoo bal'aafan sheer godha malee kan nama biraatiif miti. Oromoon bal'aan fakkeenya isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Haa galatu ummoonni fayyaa ta'u umurii isaa dheeratu qalbii isaa gammadu nageenya keessaan baay'atu walumaa galattu warra nu daawwattanis sheer saabskiraayib ni ishii kana jettanii samaa laayikii ishiis akkan irraa fanne jechuu barbaadeeti nu daawwadhaa chaanala keenya kanas guddisaadha fayyaa taadha umurii dheeradhaadha. Egaa yaada kiyyaas kaanumaa xumuradheen jira. Warri dhimmi ilaallatu waan kana callisuu hin qabu. Dhimmi tun lammanuu rakkoodha. Inni gurbaa kanaatis rakkoo mataateeti inni uummata keenyaatis rakkoo jabaadha. Kanaaf fayyaataa jiraadha umurii dheeradhaa bultii gaarii ta'e nama nu geessu nagaan nu oolchu kan nu oolchu nagaan nu bulchu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.